Let me introduce myself. My name is Lula Muhammad, class 12A. Today we are taking ethical, legal, social, environment, and health. Information system have an impact by and the world of business. Ethical in the use of information system. Ethical, legal as in information system. The ethical and the legal used meaning the value around the collection used value and the cost of the information. Dhimma naamusaa fi seera isaa keessatti dhimmootaa fi seera miingi valuu naannoo kuusuun fayyadamuun gatii odeeffannoo argamudha. Social as in information are problem origin from the center used and the management of technology setting new ethical challenge around of perfect service probability right and accountability. Dhimma hawaasummaa odeeffannoo keessatti sisteema rakkoo uumamuu fi teknooloojii uumuun haala challenge rated nageenya dhuunfaa mirgaa fi itti gaafatamummaa bahudha. Environment as connected by information system technology customer lot of resource and power which currently additional impact on our environment ecosystem. Dhimma naannoo teknooloojii odeeffannootiin dhuunfaatiin qabeenyaa fi humna baay'ee fayyadamuun kuusuun dhiibbaa dabalataa sirna ikkoo naannoo keenyaa irratti uumuudha. Else it is including physical problem like East Republic studying meaning and power loaded to point and fact from physical else as it including history power environment it is my including climate change population environment devolution and resource development. Yaada dhiphina sammuu irriba jeequmsa naannoo faalama jijjiiramaa qilleensaa of keessatti qabachuu danda'a. Naannoo manca'uu risoorsii irrachuudha.